Fayyaa bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Tibbana kana yaada hayyoota Oromoo ka biyya keessaa fi ka biyya alaa jiraatan miidiyaalee kanneen akka OMN, Keelloo Miidiyaa, Deutsche Welle, BBC fi kanneen akka nuuf odeessanitti waa'ee Oromiyaa, Itoophiyaa, gaanfa Afrikaa jechuunis waa'ee mootummaa ce'umsaa, waa'ee ulaa galaanaa fi kan kana fakkaatan irratti yaadaa fi muuxannoo bal'aa qaban ibsanii jiru. Yaadaawwan kennaman keessaa kan hayyoon gameessi Profeesar Mararaa akka jedhanitti adeemsa isaa malee ulaa galaanaa namni jibbuu hin jiru kaafaa ofii abaa'oo akka wajjin hojjetan dubbatanii jiru. Kana malees biyya Ameerikaa keessa elektirikaal injiinar kan ta'an Dr. Darajaa Waazaa akka televezyiinii OMN tamsaasa kallattiin gaafiif deebii godhaniin akka jedhaniin Oromoon yeroo kamuu caalaa tokko ta'e rakkoo isaa taa'ee mari'atee keessattuu illitiin yookaan hayyoonni kan siyaasaa kan waraanaa kan ta'an rakkoo uummata isaanii furuu qabu jedhan. Itti dabaluunis Oromoon akka diinota sadii qabu isaanis gidiramaa, gowwaa fi kan garaaf bulu dantaa uummata isaaf diinaaf dabarsee kennuudha jedhan. Akkasumas yaada bal'aa miidiyaa ijaaf gurra uummata ta'e OMN'if qophii gaazexeessaa Abrahaamii qopheessuu kennaniin tokko taanee diinota keenya ifaan ifatti nutti dhufuuf yeroo kamuu caalaa rifachaa fi qabeenya kan uumaa nuu kenne nurraa muluquuf yaadaan fi hojiitti seenan warra kaabaa ofirraa gamtaanaa dhoowwinu jechuun yaadaa fi muuxannoo isaanii uummataaf qoodanii jiru.